namoonni oollannan sodaa rivaayivaalii kun waan ta'eetiif gatanii biraa sokan arras waldaa kiristaanaa keessa namoonni baay'een gatee fiigaa jira gatee keessa yaa'aa jira of miidhee badaa jira waan hin barbaachifne irraanfate isa barbaachisu irraanfate isa fayyadu irraanfate waan isa fayyadnetti nammaa jira yeroo dhaloonni dhaabbatan garuu isa cimaa wajjin cimanii jiraatu jiraayyaatu. Egaa inni Daani'el kanan arki tokko jedhame walla qabee nakaasee jabeessee dhaabe. Ani immoo wallachaan ka'ee dhaabbadhe. Garuu akkamatti jedhe beektu kufeen adda kootti lafatti gombifamee akka nama rafee wallaaleen ta'ee. Waan tokko sin gaafadha. Namni tokko galgala sa'aatii afuritti rafee naannoo sa'aatii 6-7 gaafa ta'u nagaa baay'ee. Baay'ee nagaa fakkeenyaaf iskii hubadhaa tokko. Kana jechuun namni sun halkan eddi rafee boodatti qaamni isaa guutummaan rafeera boqochaa jira waan ta'eef of hin dhaga'u of irraanfate yookiin of wallaaleera. Gaafa jennu mochiisoo kee miti. Nkaa sa'aatii nama si buqqinaa qabe maaloo waaqayyo si dammaqsuu barbaadaa jedhaane. Amma waa'een hafuura qulqulluu kun jireenya keenya kana gubbaarratti waan hundumaa gochuu kan danda'u isa waan ta'eef dafee naman sun dafee namaan galu. Lapheen dhaloota hafuura kanaaf yoo bane guutamuu qaba jijjiiramuu qaba haara'uu qaba. Ani jireenya kalee normaal laayifii mata kalee jiraatu jedhee kan murteeffate garuu hafuurri qulqulluu kun bifa laachisuutinis namatti mul'ata. Hafuurri nama filattaa mul'atu jedhee. Isa booda yaadaadhee nama guddaa jaallatamaa sodaafin. Maali ta'e? Inni akittiin of wallaalte kun ansi balleessu miti. Inni akittiin of wallaalte kun ansi miidhu miti. Inni akammattiin of wallaalaa jirtu kun kan akkati achi nafti godhu miti. Hiiree kan isatti kaleessatti rakkachaa dhufte deebisii laatudha malee. Kan isatti kaleessatti miidhamaa dhufte miidhagasii laatudha malee. Kan isatti kaleessatti kufte qabeessi dhaabudha malee. Naannoo kuftetti mandaraa kufte keetti hafuurri qulqulluu ganama kee kaasee si yaadaa goone. Kanaaf bifa nama of wallaalchisutu mul'ateera. Hafuurri fudhanne kun tokko hafuura nama geettarudha. Hafuura qaba. Hafuura nama amma waan tokko sun eegaa sabee keenya namni biddeen nyaatee quufee raajii dubbata yookiin immoo qabeenyaan aftaamii ta'ee sooloo faarfannaa fudhatee hin faarfataas ba'e. Amma na qayyabadhaa gaa. Jijjiirama nurratti fiduu kan danda'u gama hafuuraa kanas ta'e gama fooniitiinis. Gama fooniitiin jijjiiramuun gama hafuuraatiin jijjiiramuu miti. Gama hafuuraatiin jijjiiramuun garuu gama hundumaatiin iyyuu guutuu ta'udha. Inni jalqaba nuyi ittiin jijjiiramuu qabnu hafuura qulqulluudha. Hafuurri nuyi fudhanne kun tokko hafuura nama geettarudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsaa boqonnaa 11:25. Mee seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 25 naa baaftu. Seera tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 6. Kutaa kana gubbaatti nama jijjiirame tokko agarra. Nama jijjiirame. Tokkoffaan Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 6 kunis nama dibataan nama hafuura qulqulluudhaan jijjiirame raajii dubbachuu eegale. Nama jijjiirame mul'ata arguu jalqabe. Nama jijjiirame dibataan jijjiirame raajii haasawuu jalqabe. Jira Yesuus. Seera lakkoofsaa boqonnaa 11:25 tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 6 dubbaafatti na dubbisa. Yommus hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufa. Ilaga yommus hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufa. Ati immoo isaan wajjin raajii hin dubbatta. Jijjiiramtees nama kan biraa hin taata. Thank you. Yommus Waaqayyo duumessa keessan gad bu'ee Museettiin dubbate. Ilaga yommus Waaqayyo duumessa keessan gad bu'ee Museetti dubbate. Hafuura isa Musee irra ture irraas waa fuudhee maanguddoota 70 irra hin kaa'e. Hafuura isa Musee irra ture irraas waa fuudhee
maanguddoota torbaatamarra kaa'e. Isaanis yommuu hafuurri isaanirra boqote raajiin dubbatan. Isaanis yommuu hafuurri isaanirra boqote raajii dubbatan. Noorita dubbifamaa. Itti buftanii gaafa dubbiftan immoo eddas immoo itti bufanii raajii hin dubbanneedha. Qayyabadhaa qaba. Waan cimaa tokko isinitti himuuf jira. Hafuurri isaa oliif dhufee yommus hafuurri qulqulluu siif hin dhufa. Ati raajiin dubbatta ittiin jedhan. Hafuurri duumessa keessaan Waaqayyo Museetti dubbate yookiin Museetti mul'ate hafuura isa Museerra ture fuudheeti maanguddoota torbaatamarra kaa'e. Maalee waa sitti hima. Ganaa taammiruu hafuura sirra hin kaa'ini walumaa fidee sirraa kaa'u Waaqayyo inni jedhe kamaal. Nama si bukkeetti mana imaalu arraa jedhaani. Jijjiiramee bahuu koo agartaa jedhaani. Egaa hafuura kana fuudheeti maanguddoota torbaatamarra kaa'e. Maanguddoonni sun hafuurri Museerra ture kun gaafa dhaqee isaan gubbaarra jedhu raajii dubbachuu eegalan. Raajii dubbachuu jalqaban. Isa booda garuu itti bufanii raajii dubbanne. Maal jennaan namarraa fuudhamee itti dhufe waan ta'eef yeroo sanaaf haasa'anii isa booda immoo itti kan dubbanne. Maaloo baasitti hima. Lallabdee addaan kan kutte. Faarfattee addaan kan kutte. Raajaa turtee mul'anni sirkaa kan bade. Abjochaa turtee mul'anni sirkaa kan bade. Ganama kana ol waaqarraa yaadni tokko si argatu yaas. Yeroo baay'ee akka jennaaf duratti nan faarfadhan ture garuu manan dhaabeen ergisaadhaayi. Duratti nan lallaban ture garuu manan dhaabeen maaligaa ergisaa miti inni kan Waaqayyo kontiraata miti kennaadha. Dibanni Waaqayyo ergisaa miti kennaadha. Lallabni Waaqayyo biraa miti kennaadha malee ergisaa miti ameen. Liqaa waan liqaa beektu liqaa siin kennuun gooftaa ittiin hojjedhu dabale. Nama si bukkeetti naa himaalu Waaqayyooni. Dibata gaafa si kennuuni. Liqaa sirraa fudhata miti jedhi. Ittiin hojjedhu siin jedhaa daane. Yookaan immoo barreeffannee jiru fakkeenya. Daftara fakkeenya keenya fuudhee achi waan keessa keenya borsaa keenya teenyaa. Daftara faarfataayi. Mo'achuma abbanee dubbisaayi. Waan isinitti hima. Barri kun bara aniif isinitti dammaquu qabnu nuuf haa ta'u maqaa Yesuusin. Iskii hubadhaa. Duratti nan kadhadhaa, sa'aatii torbatti ka'ee kadhadhaa, sagalitti nan kadhadhaa, kanan godhaa jenna. Maal ta'e reessa dhaqe? Hafuura jijjiiramee lakkisitti jijjiirame. Arra hafuuricha wajjin walitti bahuun siniif haa ta'u jedhe. Humna kana wajjin walitti bahuun siniif haa ta'u jedhe. Yoo kanan taa'e ta'e barichatti namoota baay'ee qutaa'eera. Bara yookiin jaarraa nukkee jirruutu yeroo gadeera. Buloota koo. Yeroo wajjin jennee raafnee kaanee itti jiraannu miti. Ngoomina. Yeroo wajjin jennee nyaannee dhugnee shaannee raafnee ganama kaanee baanu miti. Ganama kana waan isinitti hima. Hafuurri qulqulluu kan nama jabeessu walii banamee nu argatfamee jira yaafu. Isa namni sii qinaatu miti. Isa waldaan sii calluu miti. Isa ganaa biyya biraa iddoo biraa sii qana'u miti. Waaqayyoo fi isaatii ganama kana ayyaana si haa guutu jedhe. Nama si bukkeetti waan himaa kan biraa eegda moo jedhaani kan Waaqayyoo eegdaa jedhaani yoo kan biraa eegde jedhaani inni hin galaa jedhaani inni kan Waaqayyoo immoo jedhaani sirratti hafa jedhaani ayyaanni sirratti hafu si argatu maqaa Yesuusin dibanni si gubbaatti hafu si argatu maqaa Yesuusin inni sirratti hafu si argatu ni gaariidha. Haleluuyaa. Kanaaf hafuura isa Museerra ture fuudhee Eura kan inni me fakkaata. Edda si deemanii raajiin dubbanne dha. Innan dubbisu nan naan bitaasan. Maali beektu hamma dhaabbatanii Waaqayyo akkas jedheera Waaqayyo akkas naan jedha. Raajiidha. Dubbataniiru. Itti mumanii immoo raajiin dubbanne. Maali? Wayyaadhaa dhumee hin gatanii. Naan galu. Waan sinitti maara. Hafuurri qulqulluun yoo barbaade si kuffise yoo barbaade immoo akka barbaadetti. Akkuma simmiidhum simmiidhagsa malee garuu jireenya ati yaadu tatea harkisee gara caaluun si haa baasu ameen. Alaadaa jaalaa gootee firaatiya. Bakka yoo akkas hin taane ta'e bir singinneetuma nyaannee dhugnee baanee gallee qofti maal godhu ta'uu qabna kanaaf. Ta'uu qabna hin jedhu. Ta'uu qabna hin jedhu. Lafa gooftaan nu eegutti argamuu qabna hin jedhee mana. Yeroo tokko ilmi abbaan ilma isaa ittoo dooktoriitti eeggatuutii eessatti galaafa beektu.
Dubbadhu. Yookiin immoo otoo fagootti eeggatu yoo xiyyaafaa beektu isaan dubbadhu. Waa tokko isinitti maka. Anaaf isinirraa Waaqayyo ija eega. Ija buusuu kan dandeenyu maaliin? Maaliin? Yoo hafuurichi jiraate ija buusuu kan dandeenyu. Mitiire? Yoo hafuurichi hin jiraanne garuu jijjiiramuun hin danda'us jijjiiruunis hin danda'amu. Ana garuu waa isinitti hima. Hafuurri isa gubbaa jiru biyyaaf ta'a. Humni isa gubbaa jiru dhalootaaf ta'a. Warra hidhaman hiikuu kan danda'u humni isa gubbaarra jira. Hafuurri warra dheebotan eeguu baatu jireenya keerra jira. Har'aa jalqabee hafuurri kunuunsi yaa eegaluume. Socho'aa eegaluume. Hafuurri nu fudhanne lammaffaan hafuura ija jabummaa. Hafuura kam? Ija jabummaa. Hojii ergamoota afur 29:31 lammaffaa Xiimotewos boqonnaa tokko ta'u. Hafuurri nuti fudhanne kuni hafuura ija jabummaadha. Hojii ergamoota boqonnaa 29:31 lammaffaa Xiimotewos boqonnaa tokko ta'u. Haleluuyaa. Jaalaa baagaatiyaa. Hafuura ija jabummaa. Abate? Lammaffaa Xiimotewos tokko ta'u. Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan of qabu malee hafuura jalaa fi naanuuf hin laanne. Waaqayyo hafuura jaalalaa kan humnaa kan of qabu malee kan jalaa fi naa isheen nasi maal jedhu. Ammas yaa gooftaa doorsisa isaanii ilaali. Ilaga ammas xayyamadhaas jechuudha tokko ergaa cimaadha. Ammas yaa gooftaa doorsisa isaanii ilaali. Hojjettoonni kee sodaa malee dubbii kee akka dubbataniif. Ila hojjettoonni kee sodaa malee dubbii kee akka dubbataniif. Ija jabummaa kenniif. Ija jabummaa kenniif. Maqaa Yesuus hojjetaa keessa qulqulluutiin. Maqaa Yesuus hojjetaa kee isa qulqulluutiin. Dhukkubsattoota fayyisuudhaan.